Manni kuni firiidha. Shintibeetii koo keessatti kaameraa argeen beeku. Mana kanatti natsaannatiidhaan jiraadha. Homtuu mana kana keessa hin jiru kan jettu obboleettiin keenya tokko. Garuu waggaa kana hunda mana kana taa'ee hanga har'aatitti kifilii koo keessa kaameraan akka jiru hin beekne. Garuu waggaa kana hunda keessa har'an arge. Maal abbaa kootiin godhaa? Akkam abbaa kootiin ta'a? Viidiyoo naa balleessin jedhaan immoo mana kanaa hin badamoo akkaman godhaa? Mee mala naa malaa jetti obboleettiin keenya tokko. Ashama harka funee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtatti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa hin jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Ana waliin kasii wajjin jirtu kushiina madaamii keessa akkam jirtu isiniin jedha. Egaa har'aa viidiyoon ani qabadhee dhufee viidiyoon ani isinii qabadhee dhufe jechuudha. Shamarran keenya baay'een anas ta'ee isinis ta'ee mana tokko keessa yeroo hojjennu manni kun firiidha kaameraa hin qabu jennee kan yaadnu jira. Akkasumas kutaa keenya keessatti kaameraan garuu kutaa keenya keessa madaamiin kaameraa hin gooti jedhee yaadu gochuuf dandeechi. Akkasumas keessattuu shintibeetii keessatti jechuudha. Mana kamuu keessallee kaameraa yoo jiraate keessattuu kutaa keessanii fi shintibeetii keessan keessatti kaameraa yoo jiraate maal akka gochuu qabdanii viidiyoo kana keessatti argattu. Isin viidiyoo kana hanga dhumaatitti laayik gochuudhaan nu wajjin turaa jenna. Egaa obboleettiin keenya tokko waggaa dheeraan mana kana keessa jiraadhe erga mana kana keessa jiraachuu eegalee waggaa dheeraa lakkoofsisee jira. Garuu shintibeetii keenya keessatti kaameraan jiraachuu hin barre. Kaameraan har'aa arge. Ani waa baay'ee godheera. Abbaa manaa kiyya wajjin qullaa koo haasa'ee jira. Viidiyoo waraabee ergeefii jira. Kaameraan shintibeetiin kiyya natsaannatii qaba. Kaameraan hin jiru jedhee tan ture. Edaa gizeen ani kana hunda raawwadhu madaamiin xiyya ta'ee intala madaamii ta'ee na laalaa turanii. Amma maal abbaa kootiin godhaa? Mana kanaa nan badamu. Viidiyoo naa balleessin jedhaan immoo akka amantaa kan jettu obboleettiin keenya tokko. Egaa asumarraan viidiyoo kana keessatti wanti ani jechuu barbaadu kutaa keessan keessa yoo ta'e madaamiin kutaa keessan keessatti kaameraa ni gooti yoo ta'e kutaan ofii kutaa ofiiti kutaa hirriba ofiiti jechuudha. Egaa ijoollee baay'ee kanatu dhiphisaa jechuudha. Ati obboleettii koo kan wajjin haasoftu sun abbaa manaa kee isa dhugaa yoo ta'e abbaa manaa kee wajjin haasa'uu akka barbaaddetti haasa'uu mirga guutuu qabda. Abbaa manaa kee faana kan gootu wantuma namni kamiyyuu gochuu qabu malee wanta adda ta'e tokko hin gootu jechuudha. Itti aansuudhaan kutaa hirriba keetii yookaan shintibeetii kee keessatti kaameraan jiraate osoo madaamiin intalli tun akkana jettee si gaafachiifteeyyuu seerri kamiyyuu madaamii adaba malee sin adabu. Maaliif jennaan kutaan keetiif yookaan shintibeetiin keetidha. Akka barbaadde yoo keessatti taate keetidha. Mana isaanii keessatti yookaan kutaa isaanii keessatti qullaa kee hin dhaabbatin malee shintibeetii keetiif kutaa hirriba keetii keessatti yoo ta'e wanti si ilaallatu hin qabu. Ishiitti illee himini adabadhuutii hojii kee itti fufii hojjedhuun jedha ani akka mataa tokkootti. Isarra taansuudhaan ijoollee baay'een shintibeetii keenya keessa kaameraan jira. Kutaa hirribaa keenya keessa kaameraan jira jettanii kan dhiphattan hedduu jira. Beezawee shintibeetii keessatti madaamiin kaameraa hin gooti jedhee yaadu. Gizee tokko tokko warroota dhiiratitu kana godha. Viidiyoo isinii qoodeen ture kanaan duratti sarraatenyaa yookaan shifeeriin jaarsi madaamii sarraatenyaa shakkuurraa kan ka'e yeroo ibsaan tabalaasha'ee jedhu ibsaa san tolchuudhaaf jecha kutaa ishii dhufee shintibeetii ishii keessatti kaameraa galchee guyyaa kaan inni edaa shifeerii faana ishiin walitti dhufeenya qabdi. Jaarsi madaamii garuu waan ishiin hojjettu hundumaa viidiyoo waraabbatee bilbila isaa keessatti teechifataa jechuudha. Guyyaa kaan ishiidhaan waan akkanaa kana yookaan si faana raawwadhaa yookaan viidiyoo kanan gadi si jalaa baasee akka mana hidhaa biyya kanatti hidhamtu si taasisa jedhee sodaachise jechuudha. Yeroon siniin jedhu wanta akkanaa warri godhanii warroonni dhiiraa wanta yoo waan tokko wajjin raawwachuu barbaadan ossaadhaan kaameraa galchu malee dubartoonni kana hin godhu jedhee an akka mataa tokkootti hin yaadu jechuudha. Isarratti aansuudhaan ijoollee baay'een kutaa keessan keessa yookaan shintibeetii keessan keessa kaameraan akka jiru yeroo beektan kaameraa yeroo jiru yoo argitan jechuudha. Maal gootu seetan isin immoo bilxoomuu qabdu. Humna bishaanii mala dubartii jedha Oromoon.
shamarran waa baay'ee beekti, waa baay'ee tooftaadhaan jiraatti jechuudha. Isin bakka kaameraa san kaameraadha jettanii erga kaameraa ta'uu beektanii kaameraan tokko kan ittiin nama laalan sun taane kan madaafni itti yeroo hunda sin dawwalte sin yaamtu jirti innuu walii lama jechuudha. Kaameraan sanii loormaanii madaamin ittiin yeroo si yaamtu sin dawwalti yoo ta'e yeroo dawwalamu bichaa ifa inni suni jechuudha. Malee gizee kaan hin ifuu jechuudha. Yeroo dawwalan bichaa ofiisaatii inni ifaa ishii yeroo sin barbaadde achi gara keessan dawwaltu isaaf kutaa kee keessa galchuu danda'u. Inni tokko immoo suma laaluuf jedhanii kutaa kee keessa galchuu danda'u. Isa si laaluuf kutaa kee keessa galchaa sun xiqqishuudha wanni fakkaatti baatirii faa fakkaatti jechuudha. Isin bakka san maal gootu maastikaa fuutaniiti maastikaadhaan qixxim gootanii ija shiisan itti balleessitu jechuudha. Yeroo iddoo san maastikaadhaan cuftanii kaameraan hin beektu mire bakka kaameraa san akka hin ifne inta balaasheessitu jechuudha maastikaadhaan. Yookaan immoo pilaastikii wayii lazzaaqii wayii fuutaniit bakka sanitti maxxansitu akka hin mul'anne jechuudha. Isin gowwaadha waan gootan kutaa keessan keessa jira waan ta'eef wanta kutaa keessan keessaa immoo waan wayii gochuun isin hin dhibu jechuudha. Isiniif galee kanaafuu wanta akkanaa kana gochuu dandeechuu inni itti aanu immoo mana hojjettan san keessatti kaameraan tokkoo miti 11 yoo jiraate isin hojii keessan ni beektu jechuudha. Mana san keessatti waan tokkollee hojjechuu baattanii maaragaan hojii keessa yeroo hojjettanii honni tokko kaameraan jiraate abbaan kaameraa jiraate isin natsaannatii keessan qofa beeka. Dhugaan sinin jedha mana ni jiru kanallee ni jira saaloon ni jira baay'izawee jechuudha. Innaa gizee baanii deemanillee bilbilaan na laalu waan sin garramu kun hoggaa kana guutuudha kaameraan jiraate dhimma kiyyaa miti jechuudha. Waan hin balleechuu wanta seeraan alaan hojjedhu badiin hojjedhu daangaan darbu hojii kiyyanan hojjedha hojii koo fixummoo wanta isaaniin balleechuu waan ta'eef ofitti amanee tanan fataa jedhe jiraadha. Ijoollee baay'een kaameraan mana kana ni jira jettanii nyaata dhiistanis jirtu. Nyaanni fi fuulli dhossaan qabu namni tokko nyaatu malee hin jiraatu jechuudha. Kaameraan 10,000 haa jiraatu nyaata keessan hojjedhaati dirqim godhaa nyaadhaa. Maaliif nyaatte jedhanii gaafa madaamis hin gaafatte nan beela'ee tanan nyaadhe jettanii itti himuu qabdu malee sodaattanii agabuu keessan jiraachuu hin qabdanii jechuudha. Isiniif galee yeroo hundumaa taanan firii taatee jiraadha. Mana kana kaameraa jira jettanii hin dhiphatinaa jechuudha. Garuu kaameraan jiraachuu beekta waan badaa hin hojjetinaa. Walitti dhufeenya ijoollee isaaniitiin qoxxof godha. Ijoollee isaanii jajjabduu yoo ta'e walitti dhufeenya jaarsa madaamirraa of qoxxobaa. Kanneen irraa qoxxoftanii hojii keessan immoo maaragaan hojjedha. Ijoolleen tokko odoo hojiin hojjenne kan jettanii hin jirtu jechuudha madaamidhaan. Yeroo tokko madaamonni yoo rakkataa shintibeetti isaanii faa keessatti kaameraa galchu. Viidiyoon ani fidu keessaa maaltu kaameraa waraabaa kaameraa maaniin eenyudha naan jettu yeroo baay'ee yeroon akka barumsa siniif ta'a jedhee viidiyoo tokko hedduu sini fidaa jira jechuudha. Anaafis immoo waa baay'een irraa barachaa jira. Viidiyoo mana ofiin hojjedhu kanarraa barumsa guddaa ofuma kiyyaafan ofumaafin immoo ofirraa barumsa argachaa jira jechuudha. Dhugaan sinitti hima. Viidiyoowwan ani gara keessan fidu baay'inna isaa kaameraatu waraaba. Kaameraan mana ni waraaba jechuudha. Wantoota namni tokko balleechuu kaameraan ni waraaba. Atillee yoo waa wayii balleessite akkasumatti kaameraa si qaba kaameraa si waraaba malee namni kaameraa sitti daqqane kan kaameraa maanii ta'ee si duuba deemee waraabu tokkollee hin jiru. Akkasitti beekaa obboleewwan keenya wantoota tokko irratti of eeggannoo godhachuudha. Manni kaameraan jiru maaliif akka kaameraa maxxansan beektu akka si waraabuufi jechuudha. Akka si qabsiisuuf malee akka daawwitiitti itti si ilaalaniif miti waan ati hojjettu hundumaa akka si waraabuufi jechuudha kaameraa sun. Yoo isaan illee hin jiraanne kaameraa waraabeen lafa godha. Isaan immoo yeroo laaluu barbaadan bananii yoo laalan wanta ati hojjettu sun hundumtuu kaamericha keessa jira jechuudha. Kanaafuu harka keessan bareechaa harka keessaniin bareedaa isiniin jedha. Gaaffii viidiyoo kiyyaarraa sumarraan qoolabaa yaada fi qeeqayyoo qabaattanii saanduqa koomentii jalatti barreessaa isiniin jedha. Turtii na wajjin gootanii ulfaadhaa galatoomadha. Waleen teechan kun kushiina madaamii keessa shaashaa jetti yeroo hundumaa. Irraafataa jedhaa zanaa jedhaa jiraadha malee of hin dhiphisinaa isiniin jedha. Baay'izawee biyyaa ba'uun keenya waa baay'ee nu barsiisee jira waan ta'eef isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee laayik sheer gochuun